Nama hedduutu daraartuun bulteef siif hin taatu roozaa si wayyaa isii ofitti hin deebisin jedha. Anammoo kana hunda dhiisee jiru xiyya keessatti akka xiqqootti illee taatu yookaan sababa kiyyaan isiinuu fayyitee nama taatee bultii ofii jabeeffatetti chaansii takka kenne fursaa takka kennee fi yaalee haga danda'e jechuudha. Yoo dadhabe immoo ani sababaa yaafe ammoo qadara rabbiiti jedhee namtichi sababa saniin ta'aa jechuutu walumaa galaan murteessa jechuudha. Namoota hedduutu tana dhageenyaan roozaan sin deebitu roozaan garsi baasuuf ergamtee dhuftellee jedha. Anammoo tanaan durallee itti yaadee jira waa hundaa jechuudha. Sunis akkasii yaaddan sanii miti jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu. Beekaaf wallaalatu jira. Beekumsa qabaatanii fi dogongoroon hin hafu. Wallaalaniif illee dogongoranii. Dogongoruun illee wannuma jiru. Akkami dogongoree eessa dogongoree maaliif dogongoree nama miidhe moonatu nama miidhe jettee suuta ofii keetii kophaa teettee ilaaluun waan sirra jiru. Osoo atoo akkas jechuu baattee jiruun akkasiin jetti jazaan siif kafalamti. Yeroo dheeraa osoo hin turin jechuudha. Nama tokko miita taanaan osoo ati teettee itti yaadiin jazaan siif deebiti. Gaafa san deebitee nama san natu miidhee jettee gaafa san yaadatta jechuudha. Yoo ammoo kaasaniifuu nama san deebitee dhiifama gaafattee siif dhiifamte yookaan illee jazaan sirraa kafalte jechuudha. Jiruun sirraa kafalti. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya akkuma beektan jechuudha. Anaaf roozaan hadhaaf buru iftaaniif achi aanu. Walitti araaramnee qabee isiniif dhiyeessa osoo jedhu guyyaan dheeratee hagaarraa jechuudha. Walumaa galaan wanni sun osoo jennu jechuudha. Walumaa galaan hadha geenne akkuma dura argitan jechuudha. Anaaf daraartu illeen waa hedduutu dhuga'ee waa hedduullee waliin haa dabarsinu jechuun ani naaf jiruu duraati. Naaf walumaa galaan yeroo duraati xiqqoollee haa taatu walumaa galaan naaf yeroo duraati yeroo durarraa akka wal fuune naaf durallee garuu naaf dura haa taatu malee akkaataa duniyaa dubartii horatan naaf haarawaa miti jechuudha. Garii hisaabaan garii kitaabaan beekaa jedhee namtichi ani walumaa galaan hundumarraayyuu barumsa. Kana ol gaafni wayii nutti hin ba'u nama gumaa fixee galu nama jaartii horachuu dadhabuu miti. Dhugaa feenan yeroo baay'ee dhalaa jalallee hin deemu. Dhalaa jalallee deddeemuu kana guddisu. Yeroo baay'ee inni sodaadhaayyuu maal sodaadhaa sodaachuu jechuun dhala dhiyaachuu osoo hin ta'in hedduu laallaalee fakkeenyaaf nama fuudhee akkuma arge tatta'ee fuudhee fakkeenyaaf osuma jaartii badduu fa'aa rabbi itti qabee akkuma tokkotti bultime isaatu diidu kana yoo argu anis ammoo tuni naan taatu tana akkasii barbaadatama. Rabbi irraa raadiyaa rahmataa jedhamtee dhufte wayii. Sanin takkattii sun ammoo nasiiba warraa rabbitti ganama galgala ba'uu fa'aa taati malee nama akka kiyyaa kana walitti hin dhuftu. Garuu ammoo tama jirtu tana isii aga danda'anii yaalanii qajeelfatanii yookaan rabbi irratti nama qarqaara jedheetuma walumaa galaan tokkan laalallaa jedha yeroo takka laalee sodaataa. Amma fakkeenyaaf erga daraartuun wal gadhiibne roozaallee ni fuudhaa jedhee warratti illee kadhaqadhee hadhi ji'a meeqaa ji'a 5 deemte jechuudha dhiqaatee yookaan ji'a 6. Ji'a 5 jahan tana keessa fakkeenyaaf dhalaan hedduu jira Itoophiyaa kana keessa fakkeenyaaf hedduu jijjiira osoo gabbaniituma akkuma argan fuudhanii galuu ni taate garuu ammoo waan akkuma gidaaruma adii manuma adii kana keessa kophama kiyya taa'aa jechuudha. Baadiyyaallee gabbee warra birallee gadi hin dhaqu asuma kophama. Yeroo takka yoo waa'ee roozaa fa'aa warri kenna gaafatu hin jirti mashguulaa biizii mafaa tattaate maali isii wajjin fa'aa koottaa yeroo takka naan jedhanii mire akkamii dura qo'an walumaa gala wama uzrii wayii himee akkuma tokko gugudhee jalaa balleessa. Akkasii walumaa galaan namoota hedduutu afaan kaan irraa bu'ee kaan laakka'uu baratee siif bultii fi siif hin ta'u jedhee roozaallee naggorsaa. Sunniin rakkoon qabu walumaa galaan nama akkasiitillee miti maqaallee naa buuftan rakkoon qabu. Namni ufumaa waan jedhe tokko waan namarra kaa'e tokko jazaallee ufumaa argata. Ittaan suudhaan ammoo anaa fi daraartuun haga gargar baanillee ji'a 5 jahaaf deemna. Abbaan feetee wal
hiikee waldeeffata. Tokkoffaa ni beeka daraartuun siirii itti godhamee jira. Abbaa feete jalaan teettu garuma keessa iyyuu xiqqoo dhukkubsatti ani immoo icciitii siillee baasuuf miti. Ni kabajasi dhugaa feenaan nama jaaladhallee garuu osoo waan feete taate abbaa feete illee jala ta'e ittiin seene mucayyoon tuni akkuma tokko gadhaabannaa illee qabdu ajaja namaa illee fudhattu yoo namni waan kana godhe warri kennan ajajni warri kenna ajaja nama guddifne walumaa gala ni jira waan tokko ni jira waan namni dhalaan gariin gisee tokko keessummaa rafan nama iyyitii waan tokko waan akkasiitiin malee ani daraartu dhugaa feenaan numa jaaladhallee an dhalaan tokkoffaa duraan dursee nama dhalaa haga feete bareeddeedha. Ijumaan akkanatti gargalee ilaaluu miti. Dhala laga feete bareeddeedhaaf duraan dursee ani bareedina isiisan kan qullaa duubaa suuwamaa naan godhu keessa yoo bareeddi malee jechuudha. Kanaaf ammoo dhalaan hedduu jira Itoophiyaa kana barkeenya dhalaan bareedduun keessa qullaa fa'aa hedduu jira. Irra baay'ina keessa qullattee dhalaan naannoo kiyya qaba. Naannoo na'asaanu kan inni qofa jirtu laal. Itoophiyaa guutuu fi Adaamaa guutuu hin jedhu naannoo kiyya kana qofa jirtu laa. Askaluu kenna kana qofa warri jiru keessa xiqqoon qullatti. Daraartuun ammoo akka feete osoo waan fedhe godhee himata kiyya irratti haa jedheen homaa abbama feete jala iyyuu teettu ni beekaani. Anuu yeroo baay'ee jala obsee gorsee fi maal ta'ee yeroo baay'ee dongore siillee irra taraa yoo akkam takka yeroo tokko rakkina wayii barbaaddee jeeqee irraa gala hagaan lolee yookaan sokkeetti wayitu lamaa sadii lat godhee fuulli ifa. Waan wayitu waan akkasiitu jira yaa jamaa tarkeerii waan nama kolfisiisu waan himanii iyyuu miti waan qaanfatanii. Maayii kan ammoo kun akka gara galgalaa manguddummaa jaarsummaa ni jirti. Jadiidin illee na ergitee guyyaa dheengaddaa akkuma argitan jalaa booddee bakkanaa miti qaanyiidhaa roozaadhaan wal dhabsiisuudhaa fi waa hundaa jedheeni ofirraa ari'e jechuudha. Garuu ammoo achas illee deebi'ee kophaa yoo ilaalu roozaan guyyaa duraatu osoo daraartu iyyuu deeffatee masaanuu ta'ee ni jiraadha jettee turte. Kanaaf ammoo mucayyoo tana fursaan chaansii lammaffaadhaa kennuudhaaf jechuudhaanis. Akkuma guyyaa duraa waan isin narraa qabduu miti waan narraa iyyuu qabnee ittuu dabalee fi suuquu banee fi achi baatee waan fete haala lagattumee hurriyyaa isii biyya namaa irraa fide biyya namaa irraa illee wajjin dhuftu mucayyoon tun haqallee narraa qabaachuu baattu xiqqoo namumti wayii ni jirti jedhee ofumaa yaadee namoota hedduutu tootii fi kuulanii jarrillee akkasuma jetteen isin araaramu yoo dalguma dabanii dhiyeessaniituma kutan dubbiitan. Jadiidillee akkasuma na dhufee yoo bakka dhugaa bakkatti silaa ofirraa achi baasee inni godhe dalguma dabanii akkanuma tattaanii dhiyeessan namoo jechuudha. Achi as ammoo isiilleen yeroo baay'ee itti balleessaa yeroo baay'ee namni dhugaa feenaan ni cubbifamee misafaa itti balleessee jettee teettee himatte jechuudha. Teettee itti na deebisaa jettee. Shamarran tanaa amaanaa nu kennamtee namoonni beekaa garuu ammoo hiikulleen fuudhulleen wannuma jiru jechuudha. Halaaluma karaa maraa yoo waliin ta'in karaa nagaatiin wal geessuullee wannuma jiru. Karaa lamaanuma tana jechuudha yoo waliin ta'an amaanuma san jabeessu yoo waliin ta'in ammoo karaa nagaa saniin geessuudha lamaanuma tana. Garuu ammoo itti yaadee itti ilaalee waa hunda yoo ilaalu fursaa takkatti tanamaaf hin kennineefi chaansii takkatti maaf hin kennineefi maaf walitti araaramnee yoo rabbiin qajeelchin beeku bakka sheekaallee fidee jira waa irraa hiisisuudhaaf jechuudha. Uummata akka faayidaan hin jiru oomisharraa fuudhanii sheekoleen ammallee haakimii taate kuni qorsi hagana kuni qorsi 20 kunis hagana bishaan wajjin dhugdi 25 tokko fa'aatummaan waa siirii godhanii mee kottodhee gaaf tokko waan nama ajaa'ibu. Maqaa kiyya kana fuudhee asii barreessee galmee guddaa daftara lafaa kana ga'u kana. Maqaa kee Mustafaa kat godhee asii mataan sin dhukkubu faanaan jedha. Aboo nan dhukkubu. Ammallee maan naan jedhee yaadama aariin waanuma kana naan jedhee lafti siin zoottu aboo kolfee aboo miti. Naan hin zoortu sheeka maal taatan? Wallaahi kun kan akkana si godha naan jedha. Amma si cufee laafis qeemtee
Amma si cufee laal deebin deebitaa naan jedhee kan dhiisi wallaahi kolfee urgasanii rabbachiin nan deebine subhaanallah achitti illee deebine akira qorsumaa naan kennina booddee matan mallee deemteetuma zoortii asumatti deebitaa naan jedhee kan dhiisi jechuudha. Inni arga waan kana viidiyoo kana inni argaa shaayitichi suni asuma keessa saraan namni hedduun baay'ee sheekadhee jala deddeema. Ani sheekummaa fi qeesummaa fi maal osoo hin ta'in dhuguma namni jijjiiraa olumaa inni jirtii warri rabbiin afaan isaanii irraa fi arraba isaanii irraa hikmaa kaa'ellee numa jiranii. Garuu yeroo kana jedhu immoo sheekolee hundaa miti namoota garagaraattu jira. Namoonni waa'ee takka namoota garii ka kitaabni fa'a dubbatee jira laal. Kilmaa takkatti shayxana irraa fudhatanii afaan 99 yookaan kijiba 99 ammoo ofii biraa fidan ka jedhu jira. Shayxana walumaa galaan kitaaba irratti jechuudha. Namoota akkasiisantu baay'ate amma takka bu'aa takka hin qabdu jedhee osoo gariin bahara dhiqachiisaa jedha gaarii dhufee yoo si matanna dhukkubaa jedheen siiniin zooruu ganama jedhee gaafata. Ni beeka kaa fakkeenyaaf namni hedduun waluma san itti mataa qorsa san hin beeka waan ta'eef. Keenna kunniin akkasi waatu sirra rasiin jechuun dura dursee mallayni asiinsi seenee asiinsi bahu naan jedhan fa'a. Alla mallaqa ni argatta asiin seenee asiin baha. Mallaqa waan hin kiisiin tee barakaan godhatiin jedhee namni waa si godhe akka kiisi ati mallaqa hin qabanne nama si godhetu jira naan jedhanii turan anuma kana jechuudha. Akkasii waa'ee daraartuu irratti waan kanallee dubbadhee walumaa galaan daraartuu illee akkasii seerii itti godhanii jiranii waan san irraa haga danda'ame osoo danda'e irraa hiichisee waan san akkasiin qajeeltee bultii ofiitu jiraattu godha. Garuu ammoo osoo rabbi rahmata godhee abbichummaan itti godhe sun hiikee fa'a. Namuma itti godhe san biraa fa'a taatee malee yookaan gaafa abbichi itti godhe sun du'e malee namarraa inni hin ta'u jechuudha. Seeriin sun namarraa hin deebi'u. Kanaaf ammoo garuu ammoo akkasumatti waliin jiraachuudhaaf chaansii takkatti kennuufi jira jechuudha. Biyya nama hedduutu daraartuun bulteef siif hin taatu roozaaf sii wayyaa isiif ittiin deebisiin jedha. Anammoo kana hunda dhiisee jiru xiyya keessatti akka xiqqootti illee taatu yookaan sababa kiyyaan isiinuu fayyitee nama taatee bultii ofii jabeeffatetti chaansii takka kenne fursaa takka kennee fi yaalee haga danda'e jechuudha. Yoo dadhabe immoo ani sababa wanni hafe ammoo qadara rabbiiti jedhee namtichi sababa saniin ta'aa jechuudha. Walumaa galaan murteessa jechuudha. Namoota hedduutu tana dhageenyaan roozaan sin deebitu roozaan garsi baasuuf ergamtee dhuftellee jedha. Anammoo tanaan durallee itti yaadee jira waa hundaa jechuudha. Sunis akkasii yaaddan sanii miti jechuudha. Mucayyoon tuyyoo gabbaatee kunoo miidiyaa irratti hin argitan nama hunda birattuu waa'ee kiyya malee naasoftu. Garuu akkasitti waan kiyya kayiriin irraa naasoftu jechuudha. Mustafaa erga isaa dhiirri naa ga'u itti gisee baay'ee jechuudha. Ima taa'u deebisee fiillee beekumaaf akkasitti laata yaa jamaatal kayirima jedha. Garuu dhugaa feenaan isiin karaa keessaa takkuun hin jibbine waan namni yoo akkas jettu akka waan xiqqoo waa itti furuu wayii fa'a yoo namni qarqaaree mucabaan nama badda jedhe xiqqoo akka waa itti furuu fa'a itti fakkaate. Sanumaaf takka garuu guyyaa takkatti illee gara sharrii hin qabannee fi ammas ammoo isiillee deeffadhee murteessee jira jechuudha. Rooza ammoo isii deeffadheedhaaf hin dhiisu guyyaa duraallee naaf eeyyamtee jirte jechuudha. Akka yoo daraartuu fuudhee masaanuu taa'anii jiraachuudhaaf jettee turte. Garuu ammoo waan irra jiru beeytanii maayii kana akkuma itti wallollee jirraa yoo sababa saniif taateeyyuu kaa wallollee hin deebi'uu jette. Ani waan godhuun qabu dirqisiisuu hin danda'u. Garuu ammoo ani fursaa garuu isiillee hin miidhu. Ija lamaaniin jatiyya jabitaatiif ija mirgaa godhee inni isiillee osoo hin miidhin osoo taanillee waliin kaasee gadi hin buusin jechuudha. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota mee isinoo maal jettanii maaltu isin dhagama waan kana osoo isin taatanii akkami? Namni ni dogongora dhuguma. Garuu dogongora sayyoo sirreeffatee amma achi ammoo bultiin tuni jiruun tun barumsatti kennitee gadhiifte hoo akkami? Deebi'uu hin danda'u fakkeenyaaf qajeeluu hin danda'u jettanii moo chaansii takka fursaa takka kenniif jettan asumaan deebii isiniin jedha. Qufaa